Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kiyya akkam nagaa jirtu isiniin jechaadha. Boleewwan kiyya warroonni tiktookii keenya namni arguu hin danda'u viidiyoo gadi poosti goone arguu hin danda'u laayikii godhuun hin jiru namni kan laalulleen biruma darbaa warra jettan jechuudha. Boleewwan kiyya irra xiqqoo akkasin agarsiisuuf dhufe tiktookii keessan seentan jechaadha. Tiktookii keessa yeroo seentanitti bakka tiktookii keessan dhuftan jechuudha. Saniin booda tuttuqaa sarara sadeen tananii dhuftan jechuudha. Sarara sadeen tana dhuftanii jechuudha. Siitingii kan jiru kana jechuudha. Kan qarqara gadaanoo kana ni seentanii. Isa seentanii ammallee mallattoo qulfii kana ni agartan jeetii yaada mallattoo qulfii kana ni seentanii. Saniin booda mallattoon kun lameen yoo banaa taate jechuudha. Yoo amma cufaadha jechuudha. Yoo banaa taate viidiyoo keessa namni arguu hin danda'u jechuudha. Isaan kan lameen akkana nama cufadhee jiru kanatti cufattan jechuudha. Ammallee warri laayikiidha jechuudha. Laayikii duwiitii nama sirratti godhuu hin danda'u jechuudha. Isaan kana arfannan sirritti banuu qabdan jechuudha. Isaan kana arfannan ni bantan jecha banuu jiruun hunda isaanii irra qaqqaabtaniiti jechuudha. Ka gubbatti baaftan jechuudha. Yoo inni jala kana jiraate isa gubbaa kana irratti baaftan jechuudha. Isinii gala jeetii yaada hunda isaadha akkasuma gootan jechuudha. Guutuu isaadha jechuudha. Kan laayikillee guutuu isaadha akkanatti gubbatti baafattanii itti fayyadamtan jechaadha boleewwan kiyya. Ammallee isaan gadaanaa kana ni agartan jeetii yaada jechuudha. Isaan gadaanaa kana lachuu isaaniidha. Akkuma nama kaadde kanatti kaatuu dandeessan jechuudha. Isiniif gala jeetii yaadatti bantan jechuudha. On gootan jechuudha. Akkasitti itti fayyadamaadha irraa fayyadamaadhaan isiniin jabboleewwan